biyya Dodola magaalaa Heeraarootti argamna. Sheekota keenya Sheek Habiibiin wajji jira. Uummanni keenya egaa warri koomandoo keessaa hawaasa kabajaati. Dhangaa akkana fakkaatu fidanii wayii nyaannu seenanii akka itti bannullee wallaallee Sheek Habiibiin nu fure. Mee waan wanni kun ta'e Sheek Habiibaan nu himalisa inshaAllah. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد كيسموتا كينا كيسموتا كبجانا أبو يار راغا باتي إبلا دقدمي جها كان ترجمنو دقدمي تربا كان دقدمي تربا كان أرجمنو أنا دولا مقالا هيررت أرجمنا كيسموني كينا كيسمان كبجانا شيخ أمين إبرو وكان دواتو تيوبيانا akkasuma gartanii obboleessi keenya daa'imni qacaleen Najaa Muhammad akkasuma gartanii Abu Maahir Jamaal kan jedhamu sheekhi keenya lataa ganda Heeraaroo kan ta'an hoogganaa akkasuma koree imaamanii ta'uudhaan wajjinu imaama masjiida Hamzaa magaalaa Shaashamannee kan ta'an Sheekh Jamal Kadiiroo argamanii waan aadaa ganda koomandoo jiru kana daawwachuutti jiran alhamdulillahi rabbil alamin isa kana qorii jenneen qoriin kana gadiitti kun gabataa jedhama. Inni kun ciicoo madaala jalaati. Ciicoo madaala jalaati. Inni kunis gabataadha. Dhugaa jechuuf ammoo gabataa oliitu jira. Gabataa hanga nagahu jira. Inni kun jiddu galeeyyii gabataadhaati. Inni kun ammoo madaala jedhaniini madaalli illee madaala caalu jira. Ka hanga nagahu jira. Har'aaf carfiin raasoo jedhaniin dur. Madaala raasuudhaaf kan ittiin raafatanii aanan ittiin raabsanii madaalli kun ammoo kan keessummaadhaaf hangana kan gahu jira. Aadaa biyya keenyaa aadaa koomandoo ta'u akka itti baranis naan isin garsiisa. Bismillah kun egaa iddoo waan marbat alfaras kun as jirti. Egaa kana keessaa baasu. Ergasii ammoo kan akkuma irra jirutti. Sulla kana banama. Akkas bananii. Banatu illee inni baay'isee fide malee. Meeqaan tuni akka gartanii midhaan sun waan tuqnee fi irraa kaasanii. Bakka kana jettee gaama tana maqaan isii biyya baadatti buraatoo biyya gada bitti micciirraa yaanii. Alhamdulillah. Oromoon waggaa keessummaatti uftu akkana gooti. Akkas gootee bismillah jettee raawwattee. Duro fi kamasa. Ofii kamasa. Addiiqanii hin kabbala. Bismillaahi abbaa jiraa yookaan abbaa yaa'a kan dhamsiisu. Maasha Allah. Kana duraa turii wajjin isa duraallee gara shakakaatti sitee kun amma shakaka. Kun shakaka amma argaan arge akka buraatuun agarre taane beekee. Na hayyamtan taanaan nan dhagaa ganda buraatu. Daawuu amma sun barbaachisa. Aannan illee baada kunis asiin furamaa. Aboo wanni kun bareedeera. Maal kana Asirree bu'aa jettanii. Harummaan akka laffaanii godhanii mi? Hayi beekamaadhaan bismillah. Jedhat akkas godhanii kana amma keessa rakkuuna. Egaa socho'uu isaa mirkaneeffannee asiin tana deebisan. Maasha Allah. Reefa nurraa kaase. Haya. Kaali buraatoon tana. No. Hanaami. Waa gotu jiranis. Kun kabbata sun illee qoosii kana dhaabas. Bismillah. Turuu fi mazhaba jabamu. Mazhabna kun mazhaba jabamu. Alhamdulillah. ليطمئن الثاني والقاسي الشيخ يسمع يسين تنمى عجيب ويد Abboo tu qatattuu seentanii shaqasni shaqahaa akkas jedhanii erga jedhanii booda bismillah wasallis arbaa'a gura aanan fidaame abbaan adeema Kunoo dok garbuudha dhadhaadha kunoo Waan biroo qabu. waan biraan qabdu gaawaan
مقويان لتكتك كارتي ولا سكس داسن هذا من الحفظ يوكي سموزاني جلال هذا ما رنجين زولو سديم نوان تكو قش إلى بنا خلينا نركب زي إيه سنسونغا هذا مو قناتو واجي يعني قناتو واجي أنا نقول نسيت الله بارك الله جزاكم الله على الشيخ بسم الله كان ما هي كما ولكن نسيت في الكان Injira ba injira. Injira ya gudu apa? ما Kira semua injira lenji. Ah injira injira. إذا كبر عليك قمنا Itu kan. كنا أنا بناسا لكن أنا برفيس مقر أرجع بدي أنا سيد أنا بعد أقول إيه أنا أنا مرقاتي إن شاء الله